baga geessan baga keenya kiristaana kan taatan mara keessanuu baga guyyaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos bara 2014 isin ga'een isiniin jedhaani kan bara dhufuutiin illee isin haa ga'uuni lafa yaaddanii yaada keessan hunda isiniif haa guutuun waaqayyooni nama immoo jaalala waaqayyoon jaalate wal jaalatu nu haa godhuuni cubbuu malee cubbuu keenyaaf nu du'eeni cubbuu keenya faana nu jaalateeni kanaaf iyyuu nuti illee nama akkasitti wal jaalatu nu haa godhuuni. Ena itu maksudnya ayana kami sini ciciran, karena berayaan mencuri barakana jolen, mungkin saya nebra kalian mencuri, demi cerita cerita. Maling ber ayana nyata begini, naga tani ayana ada bersuni, wanto kopi isa kuda tani, ega kan naga ada file biaya kenya file naga nufa busuni wakayon bermakana, isa mau biaya saat biaya lebu saat ada file jeneta kisah tu nufa kunun sisuni. Baratan timo nama gali mati isafana baca eda bersuna aku mara kenya ini sini cerani ya ada gara kesini udah sini fagutu itu mansun orang mau mara kesini tiktok kiran tadi ini wan una gara aku cer sana cip cime tiktok kiran tadi nol warna nanti tambah ingin kesini sudah yo dugu mana ya dan ini ini kota asalan subscribe na kodani share na kodani wala cuca besinu amma kan ini video bareda waymo video gari rabaratamu tokkana jedhe wanti nu hojjanne fijaja baadhee subscribe naaf gochaa isin jechuun natti ulfaatee caljalchaa ture amma yoona jechuudha. Amma immoo yeroo dhiyoo keessatti gara biyyaallee deemuuf hin jira waan ta'eef wantoota baay'ee viidiyoo isin barbaadan viidiyoo baay'ee irraa barattaa wanneen garaagaraa akkan hojjedhu abdiin qaba. Isinis illee immoo koomentii jalatti viidiyoo akkasii nu hojjedhu yoo jettan naaf barreessaa jechuudha. Namoota garaagaraa illee piraankii gochuu wantoota garaagaraa jechuudhaani nambarre Sudan de suni wani sinjetan hundarratti hundaa'e hojjechuudha qophiidha jechuudhaan etaan sun immoo namoonni baay'een gara biyyaa galee maal hojjenna maal akka qabna akkasii jireenya Oromiyaa keessa jiru immoo akkasiin jettanii waa baay'ee dubbattu sanallee anillee gaafii kana keessa nan jira waan ta'eef iyyuu galee yeroo dhiyoo keessatti Oromiyaa keessatti yoon hojjedhes yoon immoo deebi'ee biyya namaan deemas illee ta'e barumsa tokko kanarraa fudhattanii isiniin jedhaani asumaan immoo wal jajjabeessuun illee wal guddisuun illee amalas aadaan uffaa ta'uun subscribe naaf godhaa gatii nama baasisu gatii nama kaffachiisuun osoo dhanii waan tokko dhukkubsa Oromoo kun gargaaraa jedhe iddoo tokkotti waan tokko rakka Oromoo kun gargaaraa jedhe kiisiyyuu maallaqa baasnee wal gargaaraa kun immoo intarneetiin kanneen arabaatti kan fayyadamnu subscribe share walii gochuun walii filaaluun amma kana walitti ulfaatu jechuudha waan tokko benne tokko beekan walaalamtoo fakkaan isa tokko benne tokko beekan waa baay'ee walirraa hubanna kanuma jechuu fi oduu walitti baay'isnuuni galatooma ayyaana gaarii ayyaanni waggaa waggaan isinitti deebi'uuni egaa ayyaantota ayyaana hargaa jedhamanti ayyaanni waggaa heegee waggaan isinitti naanna'u ayyaana gaarii illee isiniin haa ta'u jechuudhaani mara keessanii nusillee immoo nama ayyaana nusillee nama jaalala waaqayyo nu jaalate cubbuu malee cubbuu keenyaaf nu du'e jaalala akkasii nama wal jaalatu na godhu biyya keenyaaf illee na kan nuuf buusu isinin jaaladha ani garuu ayyaanni bara kana baay'ee na dabbareera silammaati lafa gaadhee jiru son ta'in innaa kan baqa maatii yaadadhin beeku ijoollee baay'ee jiru wanti faan hin dabarsa ture haadha kun kanumaan jechuudha wanti jiru wantoon jireessa iyyuu dhabe baay'ee nama gaddisiisanti garuu immoo akkuma jedhee naga qabaachuun waan tokko naga qabatanii dabarsuun isa biraa immoo hin qaqqabamaan wanti hundiyyuu dabarsines hin qaqqabnes kan mana isin jedhaanii ayyaana gaarii namoonni dagatina warreen beerot keessa jirtan.